Dhaabbanni Afrikaan Holding Group waggoota 10 dhufan keessatti dhaabbilee 150 hundeessuuf karoorfate keessaa dhaabbanni inni hangafni Godoo Housing and Smart Real Estate jedhamu guyyaa har'aa kana ifatti magaalaa Finfinneetti sirni ijaarsa isaatii eegaleetii jira. Dabalata oduu kana akka itti aanutti isinitti hima. Dhaabbanni Afrikaan Holding Group waggoota 10 dhufan keessatti dhaabbilee 150 hundeessuuf karoorfate keessaa dhaabbanni inni hangafni Godoo Housing and Smart Real Estate jedhamu guyyaa har'aa kana ifatti magaalaa Finfinneetti sirni ijaarsa isaatii eegaleetii jira. Dabalata oduu kana akka itti aanutti isinitti hima. Waldaan Aaksiyoona Afrikaa Holding Group jedhamu erga hundeeffamee baroonni lakkaa'amuu fi kan hin eegalle ta'us dhaabbatichi garuu hojii barootatti darban hojjechuu eegalee jira. Daadhannoo qabeenya irraafaa dhalootaa dhaalchifnu jedhu qabatee ka'ee dhaabbanni Afrikaa Holding Group guyyaa har'aa kana jechuun amajji 9 bara 2016 akka lakkoofsa warra Itoophiyaanotaatti magaalaa Finfinnee bakka addaa Teekil Hayimaanoot jedhamu yookiinis immoo bakka Mandiidaa jedhamee waamamutti dhaabbattoota isaa 150 waggoota 10 keessatti dhaabuuf karoorfate keessaa akka dura hundeeffame Godoo Housing and Smart Real Estateef ijaarsa mana jireenyaa fi giddugala gabaa guddaa ijaaruu eegalee jira. Bituu miidiyaan bakka sa'aatiin piroojeektii kun itti eegalee qaamaan deemuun taateewwan achitti ta'an taajjabeetii jira. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbata Afrikaan Holding Group obbo Darajjii Maamuyyee ibsa miidiyaaleef bakka piroojeektiin ijaarsa Godoo Housing and Smart Real Estate eegalee jirutti kennaniin dhaabbatni isaanii dhaabbata yeroo gabaabaa keessatti hawaasaaf bu'aa olaanaa buusuuf dhaabbate ta'uu yaadachiisuun biyya keenya Itoophiyaa keessatti akkasuma naannoo keenya Oromiyaa keessatti rakkoo qindoominaa fi qabeenyi dhalootaa dhalootatti darbuu dhabuu mudataatii jiru furuudhaaf maaltu godhamuu qabaa akka jedhuuf qorannoo gochuun karaa Afrikaa Holding Group deebisuuf akka dhufan dubbatu. Egaa akka biyya keenyaatti akka Oromiyaattis haa ta'u akka uummata Oromootti akka uummata biyya keenyaatti kaampaaniin dhalootatti ce'ee hin jiru. Kaampaaniin oomishni dhalootatti ce'ee hin jiru. Sababni kanaa maalidha jennee gaafa yaadnu tokkummaa dhabuu, bilisummaa yaadaa dhibuu fi dhalootaaf yaaduu dhabuu kan jedhu irraa kaane rakkoon erga kana ta'ee falli rakkoo kana maalidha kan jedhu jirbii wal gargaaree leenca'idha kan jedhu fudhannee loogoo keenya akkuma argitan leencadha. Leenci wal gargaaramee hidhameera kan jedhu qabanne kanaaf akka mul'ataatti immoo kan fudhanne qabeenya irraa hafaa dhaloota dhaalchisu creating wealth for generation jennee kan kaane kaampaanii dhalootaatichaadha. Kaampaaniin kun kaampaaniin Godoo House Smart Real Estate hojii isaa tokko jedhee jalqabuu isaatiif falaasama hojii isaanii guyyaadhaan wal qabsiisanii ibsanii jiru. Innis immoo 8 da'uu tokko ni caala 9 falaasama jedhuun hojii isaanii ibsu. Guyyaan har'aa guyyaa itti kaampaaniiwwan keenya keessaa kaampaanii 150 qabaanna jennee yaadne keessaa Godoo Housing and Smart Real Estate naannoo Teekil Hayimaanoot bakka Mandiidaa neighborhood residential area yookaan immoo bakka Mandiidaa naannoo Mandiidaa jedhamu mana jireenya waliinii bakka jedhamutti lafa hektaara tokko irratti guyyaa har'aa lafa qotuu yookaan ijaarsa manaaf guyyaatti eegalledha. Guyyaan kun akka carraa ta'ee gaafa amajji guyyaa 9ti. Lakkoofsa 9 kun lakkoofsa keenya wajjin deema. Tokko ida'uu 8 9 caalaa jennee yeroo qaban 9 lakkoofsa guddaa lakkoofsa sirna gadaa keessaa fudhan lakkoofsa guddicha addunyaa kanaa jennee kan fudhannedha jechaadha. Egaa akka biyya keenyaatti akka himala agaammaatti deemameef obbo Darajjeen qaamota isaan gargaaran galataa afaanitti hambifanne hundumaanuu galata qabdu jechuun maqaa dha'uun galateeffatan. Injifannoo kanaan baga geessaniin jedhaa isiniin galateeffadha. Ittaan suudhaan uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa wal ta'anii hojii hojjechuun hin danda'ama isa jedhu agarsiisuudhaaf Afrikaan Holding sheer kaampaanii yookaan group kaampaanii 150 isaa of jalatti gurmeessuudhaaf kan ka'e kan jalqabe jechaadha. Kan hundeessuu keessatti abbootiin aksiyoonaa uummanni biyya kanaa uummati Oromoo baga gammaddanii injifannoo guddaadha kun jechuudha. Iddoon kun iddootti biizinasiin yookaan immoo daldalli ammayyaawaan ittiin hojjetamudha. Lafti kun lafa hektaara 10 hektaara 10 keessaa nuyi tokko fudhanneerra warri kaan immoo 8 jiruun wajjiniin dhaabbilee 9tu iddoo kanatti misoomsachaa. Kanaaf nuyi warra jalqabaa taane guyyaatti eegalledha jechaadha. Kanaaf baga gammaddanii kottaa kaampaanii keessaniin godoo keessan ijaarradhaa jennaa ulfaadhaa.
Afrikaa Holding Group keessatti Daayirektara Damee Konistirakshinii fi Diizaayinii kataan obbo Hundaa'ol Girmaa godoo Haawusiin ganda Smart Real Estate ijaarsa marsaa jalqabaa har'a eegalee kanaan manneen jireenyaa 1,000 akka ijaaramuu eegalan ibsanii jiru. Godoo Haawusiin ganda Smart Real Estatein mootummaa magaalaa Finfinnee wajjin ta'uudhaan lafa hektaara tokko irratti sadarkaa marsaa jalqabaatiif manneen 1,000 ijaaruudhaaf saayitii kana mootummaa magaalaa Finfinnee wajjin walii mallatteessuudhaan harkaan fuudhiinsa godheera. Har'a immoo saayitii qorannoo jalqabsiisuudhaa fi akkasumas qulqulleessuu saayitii jalqabuudhaaf asitti argamnee jirra. Egaa saayitii Mandiidaa yookaan Taklaa Hayimaanoot kanarratti mixed use buildingii hojjenna. Innis immoo beezmentii 2 kan qabu darbii 30 kan qabu ta'ee amma afuraffaatti manneen nagadaa ta'u kana keessatti egaa suuparmaarkeetii, sinimaa, kaaffee fi reestooraantii biiznesoota adda addaatu argama. Haaluma kanaan kaffaltii madaalawaa ta'een kaffaltii yeroo dheeraatiin namoonni abbaa manaa Finfinnee keessatti akka ta'an dandeessisuuf akkaataa kaffaltii haaraa fidee dhufeera. Obbo Hundaa'ol qaamota Afrikaan Holding Group waliin hojjechuuf filataniifis carraa dhaabbanni kun isaaniif qabu yoo ibsan bakka lamatti qooduudhaan carraa isaanii himanii jiru. Godoo Haawusiin ganda Smart Real Estateef galmaa'uun bu'aa lama qabaata. Tokkoffaan abbaa sheerii Afrikaan Holdingii ta'uun ni danda'ama. Achumaan immoo abbaa manaas ta'uun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu kottaa godoo keessan kaampaanii keessaniin magaalaa Finfinneetti ijaarradhaa jenna jechuudha. Gaaffii piroojeektiin kun waggoota meeqa keessatti galma ga'a jechuun gaafanneefis obbo Hundaa'ol wayita ibsan piroojeektiin kun waggoota 2 baatii 6 qofa keessatti xumuramee harka abbootii aksiyoonaa fi abbootii carraa akka qaqqabus addeessanii jiru. Karoora qabannee jirruun waggaa 2 walakkaatti xumuruudhaaf saayitii kan qabannee jirru. Haaluma kanaan egaa akkuma argitan iskeejuulii keenyaan hojii jalqabnee jirra. Yeroo sirriirra jirra. Yeroodhaan hojiin hojjetamuu qaban duubaan hojjetamaa jiru. Kanaafuu waggaa 2 walakkaa kana keessatti saayitii Mandiidaa yookaan Taklaa Hayimaanoot kana xumurreen dabarsina jennee karoora qabannee hojjechaa jirra. Falaasamni obbo Darajjeen ittiin wayita dhaabbata kana hundeessan jalqaban 8 eda'uu tokko 9 caala jedhu ibsuun ka eegalu Daayirektarri olaanaan gurgurtaa fi bittaa Afrikaan Holding Group obbo Solomoon Efreem Afrikaan Holding Group gamtaan hojjechuun galma akka ga'u dhaabbata barsiisuu fi bu'a qabeessa ta'e abdii jabaadhaan ka'eedha jedhama. Afrikaa Holding Group jechuun kaampanii uummataati. Kan hawaasa bal'aa aariidhaa fi hinaaffaa guddaadhaan kaampanii hundaa'e ta'ee hawaasa hundumaa itti hirmaachisuudhaaf tokko ida'uu 8 9 caala filosoofii jedhu qabatee tokko jechuun tokkummaa yoo qabanne ida'uu jechuun siinerjii of Steven Coven 8 jechuun 8 gadaa Oromoo yeroo ta'u 9 salgan yaa'ii Booranaa salgan dhala Leencaa salgan Iluu kan jennu san inni dhuma lakkoofsi salgan kun lakkoofsa xumuraaf lakkoofsa mo'ichaa jedhu warri addunyaa garaa garaatti hiikanii akkasittiin hawaasa neetworkiidhaan guutuu piraamid ekonomik piraamid kan jedhu of keessaa qaba. Guutuun kun tokko ida'uu 8 9 caala kan jedhu kana qabanne. Dabalataan Afrikaan Holding Group waliin hojjechuu namoonni barbaadan faayidaa fi hubannoo akkaataa barbaachisummaa isaatti bakka 3 qooduutti ibsama. Godoo Smart Real Estate kanarraati mana gosa 3 qabna. Inni tokkoffaan Raabaa jedhama. Abbaa kaaree 90 kutaa ciisichaa 2 qaba. Abbaa kaaree 90 kutaa ciisichaa 2 qabu kanarratti namni galmaa'u yookaan bitachuudhaaf barbaadu kamiyyuu aksiyoon Afrikaan Holdingii 100 yookaan qarshii 100 galmaa'ee ji'a ji'atti qarshii 5,000 qusachuudhaan. Inni lammaffaa Doorii jedhama kaaree 120 kan ofirraa qabu kutaa ciisichaa 3 ta'ee qarshii 200,000 galmaa'uudhaan ji'a ji'atti qarshii 10,000 kaffalachuudhaan qusatee namni gara abbaa qabeenyummaa mana kanaatti deemuu danda'a. Inni kan biraan sadaffaarra kan jiru gadaa yookaan kaaree 150 kan qabuu fi kutaa ciisichaa hojjechuu dabalatee kutaa 4 of keessaa qaba. Kanarratti galmaa'uudhaaf sadarkaa gadaa kanarratti galmaa'uudhaaf aksiyoona 300 yookaan qarshii 300 kaffalee namni baankii kamirraa eessatti galmaa'ee bitachuudhaan
waggaa lama keessatti mana ijaaramee xumuramu kana xumura irratti carraadhaan kan kennamu ta'ee waggaa lama keessatti bu'aa lama argatee abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a. Inni jalqabaa yeroo aksiyoona kana bitatu bu'aa dhaabbatni kun waggaa waggaadhaan argamsiisu keessaa qooddaa ni argata. Inni lammaffaan saayitii as Mandiidaa housing neighborhood kanarratti mana argamu kana keessa abbaa qabeenyaa abbaa manaa ta'uu danda'a yaa jedhu kaafna.